dhibeerra bu'ee mataa kootu na dhukkuba. Dhukkubsachaan jira dhugaa dubbachuuf qidaameedha na qabee har'i kun wixaa duraati. Anuu viidiyoo gara keessaniin hin geenyumaa wanti nu jedheen jiru jechuudha arguu dandeessu kan isiniin jedhe. Isa dhugumaa dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko na dhukkuba. Dubbiinis dhadhagaame waan ta'eef na rakkisu. Bilbilaan na rakkisuu dhufanii na rakkisu jechuudha. Kanaaf hundumaafuu homaa jechuu hin danda'uun isiniin jedha. Guyyaa waan hundumaa dubbatu walumaan ilaalla. Ofirratti nawwin. Dhiiroo ta'e dhiiraa tokko jiraachuu qaba si faana. Tokko nama tokko sana faana du'ee gidiramee hiyyoomee sooromee jiraachuu qaba bakka. Nama sana jaalate laphee keessa galteetti dhiyaate gaafa dura waan ta'eef. Mudannoo tokko narratti argee hiikee gadhiisee deemee kan biraatti dhufa. Ammas mudannoo tokko akkasii jechuudha bara. Mana sadii heerumtee baate jechuudha. Jechuun mana sadii abbaan sana. Mina anas na shaanshahu. እንደዛ ከሆነ አታከም ilmaan keessum sadan qoba walli jiranis manni jiranis abbaan sunis confidence akkamii qabda. Gammachuu akkamitti dhaga'ama. Kanumarraa nuuf madaaluu dandeessa jechuudha. Yeroo guddatan ijoolleen confidence hammamii qabu ijoolleen keenya. Hayyee hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u nagaa keessanii isiniin jedha. Ani nagaa kootii kan suuqaan fuudhatti kan okaa nama bu'aa jedha namni. Isa darbeetoon yaaduu isa darbeetoon cinqamu dhibeerra bu'ee mataa kootu na dhukkuba. Dhukkubsachaan jira dhugaa dubbachuuf qidaameedha na qabee har'i kun wixaa duraati. Anuu viidiyoo gara keessaniin hin geenyumaa wanti nu jedheen jiru jechuudha arguu dandeessu kan isiniin jedhe. Isa dhugumaa dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko na dhukkuba. Sammuun koo lafti na maraa na dhukkuba. Bakka guyyaa lama narra buluu dhiisati anumarraa oleen beeku ana mataan eddan biyya kana gaheetiyyuu. Waaqayyoon beekadha yeroo tokko namni raajaa isa darbee yaaduun rakkina guddaa akka fidu. Dhiphinni kunoo kanarraan nagahee wanta kalee ta'ee darbe birayyuun darbuun bakka isin dadhabsiisu bira ittuu sammuu keessan dhabdu jechuudha. Akkanatti hin jiraan isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa haadha daa'imaa taatanii toon dhukkubsadhee qobaadhumayyuu ta'ee mana kana keessan taa'u. Garuu haadha daa'imaa taatan maal gootu dhibee keessan fudhattanii mana namaa deemuun sirrii miti. Akkanatti taa'ee jira jechuudha rakkina koo hundumaa asumatti shaffanadheeti. Inshaallah guyyaa waan hundumaa hojjetu. Yeroo tokko baay'iftanii yaadina rakkinarra buutuu dhibeerra buutuu shamarran biyyaan baaturtan immoo rakkina baay'ee dadhabbii baay'ee qabna waan ta'aniif wanta maddeetu dhibeerra nu buusa jechuudha. Wanta maddeetu dhibeerra nu buusa yaa gaafa sana haariidhaan nan deemas jedhee akka tasaa shaanxaa suuqaa bubbuusee ture waan ijoollee barbaachisu jedhee. Diski eenyuun illee dugdi koollee durmaan qabee na dhukkuba. Yauga waan isaan beekamne ergan innuman duraan dayeetiyyuu ka'e na dhukkuba. Isa lammataa kana ammoo sirriitti na dhukkubaa ture dugdi. Egaa madanzashaadhuma innaa waan biraa maan jennu madanzashaatu akkas nama godhanaan jedhu gizee baay'eedha. Yeroo madanzashaan sun ba'uu akkas nama jedhu. Dugdis na dhukkubaa gaafa sana hari'aan mana qulqulleessee dhuguman deema jedhee taan mana qulqulleessee tartiibessee meeshaa naqadhee maal jedheeni gidduudhaan keessummaan adaadan hundisaa dhufanii akka tasaatuu na kakkadhatanii dhiisi waan kana fageessini. Jireenya kee wayyaa dhugaadha nama aarsaanis dubartiidha yookiin ilmoo koo yookiin jechuun anaaf fira ta'eef miti jedhanii na sossobanii. Ituma sanaan jiru saatiin deeme bakka sana booda xiqqoonnaan turu mataan na dhukkubee naan gara galgalaa ga'u sanaara dudda koo bullee jechuudha. Achumaan isin irraa badee isiniin jedha. Xiqqoo shaanxaa sana yeroon fuudhuufis duddi na dhukkube isiniin jedha. Mataanis akkasuma baay'ee yaada yeroon kokkolfaa beekaa ofirraan beeksisu isaan maddee'ee na laalaa jira jedheeni bartanii. Baay'een isaanii na laalu isiniin jedheera bilbeenyuudhaani fayyadamu.
nalaalaniitu makkaanarra bakka gadda koon barbaadeen kokkolfaa fuula koo hifaadhaan isin taasaa malee keessi koo baay'ee dhiphatee jira. Innaa akkasin isiniin jedha. Waaqayyoon guddaadha, waaqayyoon naa kadhadha. Namni yookaan har'a darbe bomboruu jiraata isiniin jedha. Bargixu waan baay'ee bira nama waan taataniif hin aartu, hin dhiphattu. Wanti kamuu biyya lafaarratti wanti jireenya keessan keessa gale waan xiqqaa miti, garuu mo'achuuf immoo abbaa sana filata jechuudha. Anamma guyyaa lamaan kana bakka dhugaan isiniin jedhe waan baay'ee caalatti isa na dhukkubu caalatti dhibee irra daddabalaa jira jechuudha, as ciisee jechuudha. Dubbiinis dhadhagaame waan ta'eef na rakkisu, bilbilaan na rakkisu, dhufanii na rakkisu jechuudha. Kanaaf hundumaafuu homaa jechuu hin danda'uun isiniin jedha. Guyyaa waan hundumaa dubbatu walumaan ilaalla. Akkasin isiniin jedha obboloota koo. Amma raasuman jira isiniin jechuu barbaadeetanii. Gocharraa isin hin beektan, isin kan beektan fuulan itti naasa'uu fi asa naasa'u qofaadha jechuudha. Gocha sakalee ta'ee darbeerra kan hin har'a mana keessatti ta'uudhaan kan yeroo hundumaa achi baasee dubbadhu. Rukuttaan qoftuuyyuu xiqqoo miti, rukuttaa qofa isinitti fakkaachuu danda'a. Baay'een keessanii ani yaada nan ilaala. Dhiirri akkanuma dhiirri lama dhalatee naa deebisame jechuun dhiirri lubbuu lama qabaa kanaan gosa irratti bahu. Kan iddoo mana 10 seenee dhufee si faana jiraachuu heeyyamtuu fi ati lama dhalatee baay'een keessan dhiisi obboleettii koo akkasuma dhiirri akkasuma nama rukuta jechuudha. Inaasaa jechuudha. Dhugaan isiniin jedhee galtanii bakka akkuma isin jiraattan kanatti jiraattu waan ta'eef isin irratti akshinii baay'ee jiraata jechuudha dhiirri surmaayyoo jechuudha. Isheen biyya turtee dhufte jechuudha. Yoona fonqoltee garagalchite kan biyya keessa ta'u taate warra ishii faana walii galtee yoona fonqolchite jechuudha. Amman biyyaan baa tureefan obsa godhadhee amma mana keessa taa'e. Yoona akkanatti galabbaxaa jirti isa dhugaa dubbachuuf. Isinii galee maaliif kaleessuma sookii dhagahuu dandeessu yoo ta'u kan biyya keessa teesse dubara biyya keessa turte taate. Kaleessuma sin barti har'a yeroo dhageessimu akkatti galagalchitii warra shiifaan. Kanaaf maaf dhiiraaf akkanatti iddoo eeyyamtan isin amma isin irratti taphatutti jechuun koomantii naa barreessan jechuun keessan irratti hojii raawwachuu dandeessanii yookiin hojii gochuu dandeessanidha jechuudha. Gaa'ila jechuun immoo nama faallaa nama tokkoof tokko qofaaf kakate jechuudha. Namni tokko gaa'ila qabuun haalatti kaleessas ta'e ganaa borus ta'e har'as kan raawwate sagaagilaa jedhameeti macaafa qulqulluu keessa kan jiru. Isinii galee? Kanaaf dubartiis ta'e dhiiras jechuudha. Akkamitti yaada akkanaa sammuu keessan keessaa baaftu isin? Jechuun warri kaanillee akka amantii keenyaatti akkanatti ajajaa dhufa. Fakkeenya warri musliimaa amma furiitti hafuudhu jedhu. Akka namichi dhalatee fi eeyyameefitti jechuudha. Muhammad akka eeyyameefitti inni waaqni hin eeyyamneef Muhammad eeyyameefitti buluu danda'u. Isinoo baay'een keessan akkamitti akkas jettu? Jechuun ati hedda anaa koomantii barreessitee ofii keetii iddoo 20 seenee otoo asitti dhufee baga jettaa jechuudha. Dubartiin bira darbite akkasuma dhiirri waan jedhutu baay'ata koomantiin jechuudha. Iddoo arga iddoo 20 baalagaa'ee kaleessas baalagaa'ee har'as baalagaa'aa jiraachuu danda'a boruus darbee baalagaa. Akkamitti dhiiftee ofitti haa ta'u jettee bira darbita. Dhiira haa ta'u maal dhiirri lama dhalate? Maal dhiira bichaadhaaf sagaagilamuun eeyyamame? Maaf eeyyamamee fi dhufee si faana si qulqulluu nama jireenya jettee guguuftu faana jiraata. Kaleessa maa eeyyameef sammuun sun dubartii sana maa dhiise moshidha. Rakkoon qabume. Rakkoon qabu. Maa dhiise shum kaleessaa maa dhiiseme? Harriidhaan na dubbisoo jirtu dhugaa waaqa mataanii lama muluu naannessee otoo ol fuudhanii wayii keessaa dubbisu. Jechuun maa dhiise shum kalee dubartii fuudhee
Wayifuu jaalatee itti siqee miti kaleessa. Jaalatee itti siqee ilmoo irraa argate miti. Ilmoon dhalannaan bakka akka maaltu gidduu isaaniitti bu'eet adda adda hiikaman. Har'atti ana gidduutti sotoo waa dhufe ana isa kan biraa deemuu hin danda'a jechuudha namni akkana. Isinii galee? Maa dhiise shi bagame kan kaleessati. Kaleessummaa dhiise intala san. Nama gaariidha woonni. Maa dhiise. Jechuun maa dhiise kan biraa barbaade. Dubartiidhuma innaa hargu. Akka hargee jaalatetti. Akka fedhettoo hargee jaalate kaleessa maa dhiise. Amma sadarkaa ilmoon dhalattutti ga'ee maa dhiise. Miidhee biraas deebi'ee jechuudha bara. Ati akkasitti shanan tokko arfan tokko yoo miidheeyyuu hin dhiiftaaf jechuudha akka kobantii naa barreessitanitti. Kuni dubartootaan barbaachisu yaada akkasii sammuu keessan keessaa fuudhachuu barbaadeen dhufe nama. Ani kan koo akka dhufettan simadha. Garuu yaada akkasii dubartii taate ofirratti hin eeyyamin. Ofirratti hin hawwin. Dhiiroo ta'e dhiira tokko jiraachuu qaba si faana. Tokko nama tokko sana faana du'ee gidiramee hiyyoomee sooromee jiraachuu qaba baqa. Nama sana jaalate laphee keessa galteetti dhiyaate gaafa duraa waan ta'eef. Mudannoo tokko irratti argee hiikee gadhiisee deemee kan biraatti dhufa. Ammas mudannoo tokko akkasii jechuudha bara. Sii galee namni akkanaa qulqulluudhaan jedhamu jechuudha. Kanaaf maa eeyyamte ati? Maaf akkasitti koomantii barreessitu siin? Maaf dasisiin jedhe wanta akkanaa? Yoomumaa jireenya keessan keessatti maawwitu waan akkana dhiisi dhiira. Dhiisi kaleessa darbe. Kalee darbuun anan qocca'aan jiru siniin jedhe afaan Oromoo dubbachaa jira bara. Maaf dhiisee nama kana amma sadarkaa ilmoon dhalattuu ga'ee. Dubartiin sun ammam gadi buutee jirti har'a. Jireenyaas ishii takaalee guduunfee keessa deeme. Dubartiin kun nama kana sammuutti yeroo hundumaa yaadatti waan ta'eef gaala irraallee of dangeessitti waggoota amma yoonaa heerumtee ifteen beekamu. Isinii galee? Kanaaf maalinni jechuudha kuni fakkeenya. Otoo waan jaalatee dhiiseti bakka qilleensa irratti wal erganii wal to'atanii dhiisanii jetta. Kanaaf akka yaada keessanitti tokkee simadhaa Waaqayyoon isiniif haa hawwu waan akkasiiti. Warri barreessitan jechuudha warrumaa isinitti fakkaanne. Ilmoon dhalatte biddeen lama nyaattu ani biddeen dhabee ofiifuu mucaa sana maalillaadhaan jenne. Ilmoon yoo dhalatte biddeen bichaa miti kan nyaattu. Akka har'a mana madaamii teessanii yoo dhalatte biddeen tokko nyaatti jetti miti jireenya kee keessatti. Namni diqaalaan iddoo 100 yoo dhalatte biddeen bichaa miti kan nyaattu. Sitti kana fakkaate malee biddeen bichaa miti. Edda akkas ta'ee hundumtuu deemee inni dubartis dhiiras waan fedhe gochuu danda'a. Biddeen bichaa too ta'e yaalamen shilingii kenneef bira darba waan ta'eef akkuma dhalchee bira darba. No. Sawu sila hoona namni tokko nama arga ta'e haati abbaan tokko ta'uu qabu. Konfidensiidhaan abbaa koo jechuu qabdi. Konfidensiidhaan haadha koo jechuu qabdi. Das nama jedhannaa akkana. Mucaan sun amma yookiin haadhaa baay'ee beektu ta'uu danda'a deemsan. Isinii galee amma namni akka diqaalatti haati mee jirtu. Dhalattee wal kaadanii waliranii minaaman abbaatu guddisee akka diqaalatti ilaalamte jechuudha mucaan kun. Innaa guddachaa dhufte akka konfidensii ofitti hin qabdu mucaan kun. Maaf ilmoof akkas godhame? Isinii galee? Maaf immoo? Mere tutosa. Mere tuton baby. Mere. Esa que se ufte. Kendi tuton mucaan. Ken. Amma noto takka fute ken. Kendi balana kiyaa kenina. Waan baay'ee naasaa tureeyyuu jedha maalumaafu xuuxoo musmusii mucaa fuudhee hodhaa turee jalaa gatee sagaleen daa'imaa gidduu kana gala waan ta'eef hin barbaachisu. Akkasin isiniin jedha hundumaafuu akka hawwii keessatti isiniif haa ta'u.
ana yaada barreessitan jechuun dubartii tokkoof barreessita waan ta'eef ati dubartiidha dubartiif yaada barreessite waan ta'eef ofii keef barreessite jechuudha yaada sana rakkoo hin qabu. Gini akkasin ta'inaa sinin jechuu barbaade. Confidence hammamii qabdaa tamma mana sadan tokko heerumtee too baate. Mana sadii heerumtee baate jechuudha. Jechuun mana sadii abbaan sana. Min anasseetina shaanchi ahun እንደዛ ከሆነ አታከም ilmaan keessum sadan qoba golli jiranis manni jiranis abbaan sunis confidence akkamii qabda gammachuu akkamitti dhagaa karmarraan of madaaluu dandeessa jechuudha yeroo guddatan ijoolleen confidence hammamii qabu ijoolleen kee daa'imni kee akkasuma jechuudha kana jechuun akkasii jechuudha as daa'immoonni biraa jiru achi daa'imni biraa jirti borullee jiraachuu danda'a. Gurshaa bichaa fi miti namni kan jiraatu jechuudha. Akkamitti akka barreessitan I don't know anan galchu. Isa kana haasa'uu jedheen isiniif dhufe namaafis hin hawwina ofirrattis hin hawwina waan akkana. Baay'ee gadhee baay'ee minati keessa irraa laphee kan isin cabsu baay'ee akka qoshaashinnatitti kan isin ibsuudha wanta kanaa jechuudha. Namni akkan godhu tokko namni haala akkanaa keessa jiraatu tokko qoshaashadha jechuudha. Yemerreen ነው የምላችሁ. እሺ ከናፍ አከሲ ነጋ ነው ላ